har'a gaafa ummati gurraachi hidhatee ummata keenya rukutu qaamni ummata keenyaaf wabii dhaabate tokko hin jiru. Daa'ima waggaa lamaatu xiyyaa waraanamee du'aa jira. Akkamittiin haaromna? Akkamittiin jijjiiramna? Isa kana jamaaliitiin ilaaltan isin? Isa kanaaf jaarsummaa oboof dhufuun hin barbaachisu ture. Akka miidiyaatti Jawaariin waan an komadu ega biyyatti galtee nu biraa hafteerta. Qeerroon bilisummaa Oromoo innati gaafa gabbaye naan gabbaye wareegamaa ture. Innati gaafa karaa cufe naan karaa cufaa ture. Har'a abbaa fi haadha isaatu laga kanatti dhumaa jira. Garaa ittiin barannuu hin qabnu. Miidiyaan kee har'a miidiyaa OMN'tu bira OBN isa jedhantu iyyuu xinnoo wayyaadha. Hin jirtu nu bira. Sababii si jaallannuuf sababiiti kan keenya taateef immoo akkasiin jenna. Inni lammaffaan kanan jechuu barbaadu dinagdeedhaanis dadhabsiifamaa irra keessumaa lixa Oromiyaa. Nuti Oromoonni maccaa nagaa qabna. Gadaan bulaa turree arras safuu qabna. Jaarsolii keenya abboota keenya ni kabajna. Garuu gama mootummaatiin hayyuun keenya dhabamaa jira. Waraanni dheengaddan ajjootti nama lama baajaajii keessatti rukute shakkinee ajjeefneedha irra jaguute. Kuni biyya Oromoon bushaa jiru keessatti maqaadhaaf. Akkasitti duunee gatii dhabaa jira. Dhiigi nama keenyaa karaa irratti dhangala'eef. Kunoo Arabilega kanaayyuu hidhatee jira oboo irraa maaliif hiiku? Eeyuutu hidhachiise isaaniin biyya Itoophiyaa keessa qaamni hidhate danuu jira. Kan oboo maaliif mataa nama dhukkubseessa? Ilmoo Oromoof kan wabii dhaabbatu yoo jiraate oboo qofaa oboo been. Kanaaf itti jechin. Oboo ta'uun nama yakkisiisate immoo waraana sana dura kan dura wareegamu nuyi qeerroo bilisummaa Oromooti. Qeerroo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootu nu dhale isatu nu guddise isatu nu barsiise oboo dura kan wareegamu hoggantoota keenya dura kan wareegamu nuyi. Inni lammaffaan Addisuu Araggaa milkeessaa miidhagaa taa'ee danda'a afaan galatoomaan jedhaan dhaabi isaanii dhaaba dadhabaa ta'uu nutti agarsiisan. Dhaaba dadhabaa dhaaba hunkutaa ta'uu nutti agarsiisan. Gabbaanii Geetaachoo Asaffaati kan lixa Oromiyaatti shororkaa kaasedhan. Dheengaddamoo Sudaanitti qabneedhan. Haqaaf qabsoomni karaa cufuun hin barbaachisa yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoo rukutamu utuu nuun teenyu karaatti cufanna malee. Eenyu nu kee gadi hin darbu. Magaalaa kanatti amma namni kaambiitti hidhamee jiru jira. Mucaan maaramaa Geetaachoo jedhan. Meeshaa nurraa bituuf dhufeedhan. Utuunni mana isaatti galu mootorii irraa buusanii qabanii birrii 5,000 waraanni wayyaanee harkaa fudhatee kaambiitti hidhameera. Qaamni dhaqee gaafate hin jiru nama kana. Waraana akkasitti nu hidhaa jirudha. Hiriiratu geggeeffame hidhamee dheengadda ijoolleen keenya mana murtiitti dhiyaachaa jirti yakkaan. Kuni biyya Oromoon geggeessaa jiru keessatti. Kanaaf waan an jedhu arras boris lixi Oromiyaa kara tokko nu buqqaasaa dinagdee nu dadhabsiisaa. Akka Oromootti birmannaan nu godhame hin jiru. Galanni isaanii bilisummaa ta'u ijoolleen Harargee dheengadda gargaarsa fidanii turan. Ummata iyyoomee harka namaa eeggate immoo miti. Qabeenya guddaa turraa saamame. Abbayyaan ceesifame loonni keenya. Re'een keenya abbayyaan ceesifame. Warqeen keenya abbayyaan ce'aayira. Eessa akka inni dhaqu moonuma beenna. Qaama dhufee gaafatu dhibe malee maddi rakkoo sanaa eenyuun akka ta'e hin himna turre. Abiyyiin Lammaan jedhan maa gadi hin dhufne lixa Oromiyaa maa sodaatu isaan. Nutu rakkoo qaba moo isaan rakkoo qabaatee nu baqate ummata nun ummata isaan bulchaa jiran maa nutti gadi hin dhufne. Maa jaarsolii ergu. Maal hooggantootanii nuti ummata isaan bulchaa jiran biyya biraayyuu inni dammareechaa jiru nu miti. Har'a moggaa qabamne qabsoomne qabsoo kanatti aarsaa guddaa baafne qabeenyaanis lubbuudhaanis hayyoota danuutti dhabne hayyoota biyya kana miti akka Afrikaatti iyyuu abdataman. Isa dhumaa gaaffiin ani Jawaariifis obbo Baqqalaafis dhiyeessu itti gaafatamaa oosaa kan turanii obbo Amantii Abdiisaa Jigii.
lammii Ingilizii kan ta'an kan namichi inni duraan biyya kana bulchaa ture buufata xiyyaaraatti fuusise hagarraa lafa inni jiru hin beeknu. Hayyuu akkasii dhabne hayyuu kana nu barbaada adaraa waaqaa adaraa oromummaan isiniin jedha. Hagarraa qara laalaa irraa namoota baay'ee galeedhame namoota baay'ee lafa isaanitti awwaalaman illee dhageenyeerra isa kana garuu qara laalaafne awwaalannee garaan kutannee jiranneen ta'e isa xumuraa waanan jechuu barbaadu akkuma obboleessi koo amma kaase dhimma ooboo irratti murtii nuti qabnu tokkichaa fi tokkicha innis wabii dhabne seera dhablummaan lixa wallaggaa keessa hin jiru qaamni saamicha geggeesse hin jiru lammaan dheengaddoo hospitaalli cufameera barataan barumsarra hin jiru kaadiree akkasii qabu as keessaa har'a sababii keessaniif manni barumsaa kun hafe malee jira manni barumsaa. Dheengadda gaafa karaa cufnu ani akka qeerroo bilisummaa Oromootti qeerroo biran jira karaa ampuulaansiin darbu qeerroo bira dhaabatee banaa'eera gaafa daandii cufnu yoo akkasitti qabsaara isa kanaaf lixa Oromiyaa keessa rakkoon hin jiru nutti gadi kottu yoo dhuguma biyyi kun si harka jirate ummata kana bulchaa hirtate gadi kottu dhimma ummata keenya buqqeetti dura furmaata kenna qaamachi ummata keenya hidhaterraa dura eegsisi yakkamaarraa. Wabii nuti qabnu immoo lammaas miti abiyyiis miti eenyus miti waraana bilisummaa Oromoo tokkicha galatooma. Baaf kibbaa sassaabee walitti nu qabee fi maal gochuu dandeenya.